قاتي سورة نواز ليش قدوم يا تم والفيدي حمدية تدراني تقبيت أنا مول قلتني دكتور راخاسن والله نوم صار مدوغات دلتي رقم الدوم حمدي يا فيدي سورة मैं सत्यम तो कहे komantii gad harkisi jaartii guddoo odoo sibilootti uffata tana biyya obaaftee yoo ta'e qophiin godhati. Isin hunduu jaarti jetti. Yaa Orommaa kan maal argatame addi. قابي في دقورة سي في دوبانا حمدية ستين دير إلا يوزر إنما الرب ستيبر Rakkoon qabuu fi isii dhoofnee asirraa akka jirtutti himna. Haan warrabsitu mafi mashkila. Walliisa wallaa deemnu hin dhoofne. Isin nu dhaabdi. Maa dhaggeeffadhu doktor akka deemtanitti nama xiqqoomu koomantii dhaqaatuma piroofaayilii isaa jala seenaatiniin isaa jallatee ta'u tokko qabaa fidaa dhukkee irraa kaasna namni tokko mana banate. Ana nan tuqanii bara osoo du'aniiyyuu wallaahi nan tuqanan. Abadan du'anii badan nan tuq. Qama koomantii jalatti guyyaa amma dhufanii nu dhaani beektaa dhoofne nu leenaaf hamdii amma na kiyyatti. Wallaahi hin dhoofne. Manuma keessanii dhufanii moo? Dhufanii nu arrabsanii. Hin dhoofne nama hamdii wallaahi. haadha biyyaa tajaajila sana biyyaa taararanii namichoo keessa xalabattee fidattee harka irra kaattu ligidaaya akka bishaan ashandaa san jajjabeessi deemi. Wasaktitti dulloota nuun jettu dulloonni si caaltee eessa jirtu bedan. Birriin Ambar koomantii. Imbilookiin anatu fuudhame haadha biyyaa tana fuudhaa qoyta gimmaasha mul'attu sana. Wallahi dabarse kaada fi fuud bilookeen. Qabaa fidaa akkanaa kun akka engadda hamdiyaa ta'e engadda tiktok moo maal jalatti isa? TikTok moo Facebook jalatti argetta funyaan baaldeeti jetteen takka fakkaatti. Dullatti afaan qarmii ijoolleen of jalaa qabdii bada haadha firaata jettu tun ajuuz korkoraata isa gure dullacha isa gure. Ajuuz wallahi korkoraata. Horii isa gureen beektami. Korkoraata illee oguu baddaa gaffidannu kasaa tokkiin argite kasaa. Baay'aa tokkiin dullatti afaan qarmii maal rabsitama. Taphata korkoraata isa gureette sun rabbi sodaadha. Haadha firaasaniin jedhe. TikTokiin kiyya warniin naan jechuu jira leesh. Koppiliinkii godhaafi. Namni 175 kun maal gootan taasisa haa hin bira dhuftanii. Maraatte yaa rabbi jedha. Beelli si haa fixuu ta'een beera sanuun argatini dhaabadhu haa fi'ate jaga beera akka beersitu beera nu ga'e saree. Ati maaliif gara beeraa dhufte atuu beeraan jettuuni? Beera akka ta'e of argee beennumaa dhiirri qarmaan goottesi beeruma dhufa. Hamdi yaan eessaaf tarte? Hamdu eessu goddeebi hamdu eessaaf tarte? Koppiliinki godhaa yookiin kala TikTokiin kiyya warniin na kennu jira. Kolfini hadha wallaahi. Evan namdi afaan qottu nama dhooftu tokko argite. Gaaf kaannoo waraabanii barnaafi. Gaaf kamiin? Gaaf kamma namdi yaatitti gaafii ol gaafatan waraabanii olii gadi nu deemanii bar. Arge viidiyoo takka sheer naa godhan. Wallahi hani yeroo ijoolleen narra gootu. Nama sanillee ofirraa diileetii godha sagalee bichaa miti wallahi. Na jibbisiisanii. Doktor kalaas ba'uu fi warniingi na kennu jira. Deem bakka bareedeen. Hai kanuma dabar gargeedha. Abiibti bultii qaban irra deem. Nana weddu. Wallahi bultii qaban dee haasaa dalagaa jirtaa bar. Akka kennaa kun jaarsa dhabe jechuun addunyaan jijjiiramte hin jetture. Wallah kana jedhami jaarsa dhabdee asirraa iyyinaan ati inumaan jirtu mi'a sararri. Nu bultii qabnaa bifti irra ol kutu irraa gabbuyi. Daraa allaachuu. Naatish. Mashaallah. Kanaaf warra waan koru qabne kan nama koraanchi. Luka lamaan kanaaf tarkaanfamnaa bifti nu bultii qabna tidaarii qabna ilma qabna intala qabna. Maal taate? Waliin qoosan dalagin nu kabajuu qabda bara bifti. Mashaallah si kabajuu qabnaa yoo kana duraa caalaa wayii akkana beeka.
Ati adaan bicha heerume dhaabattanii haftan nuun jedha harta garaa kee keessatti. Miskiina wallah. Lakki waa dhaabattanii haftan illee hin jenne kunniin nama loluun hin qabu jedhee Jirta saa akeera sanillee min dhoofta. Fuula dhabdanii mana haftanii nuun jechuudha. Kana haa bifti nu bultii qabnati daaraan lachuu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nu nama bultii qabu. Nurraa ta'a. maashaallah. Ay billahi qoosa nu godhata akka kenna kun bultii dhabnaan kamtu heerumaa yure habibti. Mootiin dubartii bultii jajjaba kun abnaan habibti itti daarii qabnaanu. Itti daarii bultii ilma intala. Naan taata. Ilmaaf intala illee moo? Qabayee alhamdulillah rabbiin naa kenne. Hai. Wallahi maashaallah maashaallah. Nama bultii qaba bar deemtee olin galtuu miidiyaa irraa namaan jedhanii bar distiiwwan hundi ofiitii olin galle deemtee akkati ol galtu si se'ani miidiyaa jechuun bar itti dalagatta habitti. Indee. Dhageeffadhu naafiyyee miidiyaan yoo ati itti fayyadamte tokko aqlaa anam miidiyaa kana yeroo jala qaboota duriyyeen qaata ilkaan nurri galee birrii nurraa nyaattee fixxeesi galee miidiyaan birrii kan keessi harka qabaa si sattaraa si galee mallaqa keessi harka fudhataa anam waggaa 8 biyya kana ta'e wallaahi gaaf takka shilingii dhiirri narraa nyaattee hin beektu biifti alhamdulillah rabbi العالمين دي ما تلقى بالناس ما فك سنغا برودا ولا مال ساته دوريه فيديو ولين مني فن مال ساته بفتي وني ما تلقى بالناس ديمنو ne ana gafta ka ba saddeedi nam tokko maqaa hiidha yembe nalle arrabse hin beekani nalle tuqan hin beekan dubartii inde waasaf kabaje namni si kabaja jechuudha bakka fiqirma akkana kolfinee biraa baana sanuu ijoollee yaada qaban bira gaggala malee hangastii namaa keessan galu ijoollee akkana yaada qaban kan waliin qoosee ba malee nu afmiyya uggate beeku tasumallee sirran baane. Biju an fooloo godhu kana hannin habibti an warra nama rabsu kan fooloo tasaa yuun godhuun hin godhullee hin deebisullee. Tokkotu jira hin raggaxnaa jettee lakki hamdiyaa nama raggaxaa keessa hin jirtu jedheeni ofirraa gaddar. deebitee lammataa kadhattee na deebiste argite olarkisi isin marra gaa baatu abboota na jaartii afaan walitti qadaadi rabbii jedhi ana kan godhee qadaada wallaa qadaada mudide naaf viidiyoo walitti dhayi Doktora kuma sodaadhumaan si goote hamdiyaan raggaxnaa jettee na kadhatteetiniin akkasi giddiirraa si dhiisnu kan. Olseen isii oloseen irra dhoofna. Ati maa isiin himatte duratti dhufte? Ifanni namichi tarabbi nagaa jedhee na daatana. Ati dura dhuftee na himattee akkana hamdiyaan na dhooftee waan na dhooftee doktor na gaafadhu. Ani kun reeba ana dhayaar. Hamdiyaa kan intala farda jala deemnaa ati tabalaashoo. Tokko beektaa hamdiyaa. Kootu buna dhuddaa haadha shaamee haadha faaxumaa fedhanii shinshinii fuula daaraa keessaa kaatee uttaalaa fiddu. Maal jalaa godhee maal ofirraa qabata beene. Na dhooftee onna baaf. Akkarabbe na dhooftee. Jaartolee gurguddoo kana keettee dhoofti habibti jaartolee gurguddoo kanneen. Wallaahi hamdiyaa Naafi eenyuma waliin akkana na arrabsiti bade.
Habibti ana ana na Dhaggeeffadhu maal si arrabsitii miti dhaggeeffadhu amdiyaa dura dubbii adda baafadhu. kana jeen tana arabsi jedhee meta dhadhaabatu tanas kaayan daawud sodaattee bada kaakirtittiin jechuudha. Dhadhaabattutu nootame tanaaf waliin dhaabattu. Dai isi madai jedheen Maleekaa onnaa keessa jaannata keessaa miliqee dhufa kanneen hambiyaa.